Mi maal godhuudhaaf miicoo fidde maal? Yaa gurguddoo magaalaa kana baratte hin fuudhu namni. Yoo fuudhe namatti xiqqaa fuudha laa. Yoo guddoo fedhe siif hin fidde. Ani abbaa ijoollee sadiiti. Haadha manaa ni hin qabu. Mucattii daa'ima xiqqoo tana fiddee maal godhuuf eessatti? Yeroo eessatti himta. Biyyoon fi jirti gattaa. Amala keetiin si beekan. Arra yoo na fuusifte boru kana jala ariitu hin beekan. Maaf si jala ari'an? Amalli kee amala joobiraati. Si poosisa. Dhaggeeffadhu sobni ati sobdu kuni tabba nan baasu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu nuti kan jirra. Yaaddoo akkuma agartanii qaadhimaa bareedduu miicciyoo xiqqishoo yaaddoo nama dukkaanatti gabbahee waan asii bitachiisii kaa yala kottu seeni egaa seena kaa kottu maa gabbaheen siin jaa seeni jettaa maal hojjetu jirta viidiyoo raawwu jirta akkasii daawwattootaa fi hordoftoota keenya hin agarreen saa yaaddoon amma ittiin himaa waa hundaa'uun galchaa fi silaa arke maaliin hin argine siifin himaa rabbo kaa daawwattootatti ni jedhamu amma waa hundaa'u kan isaan galchaaf himee fi amma salaamtaa isin daawwattoota waa'ee maaliitti hojjetaarte kan siifin himan ni himaaf hin jiran jechuudha yalla assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan lafa geemmas maararraata lafa ga'iitaa kamaata maara koo qaba kanatti hin ta'a deemuuf hin deeman hojii hin deeman deemuun deemtu raamman tana haasoo qabna an akkamaan waada siif seene yaaddoo ilaa afuriin foosisaan jee qaadhimaa bareedduu xiqqishoo miicciyoo xiqqishoo tana si arke viidiyoo naan gallakkise agarte viidiyoo maali viidiyoo dheengada mareetiin gallakkise nagarre YouTube keeyyatti gallakkise maaliif garuu maaliif bartee waan akkasii agartee sila arke beekan sirraa callisen maaliif akkam agartee beekaa calliste kaa agartee kam nan gaafatin dire qormaata keetiin dadhabe qormaata kee kasobaa kanan dadhabe yaani sa'adaan na sobu jirti khijibeesii jettee sobaa barbaadu maaltu fudhattu nageessin kuni sobaan tire waa dhugaati bar fuudhumatti fuudhatti haasawaa tun maali an fuudha jibbeetiin jira dhiisee kalaatan maaltu fudhatu kuni waan dhiistullee hin qabdu waan jibbitullee hin qabdu dhugaanin si fuusu deema safaaxatti hin jiru amma dubbii dhugaa naaf ta'e jiyaasuu jira maafis qormaata yeroo kaameeraa kaayettee waan akkasiitiin siif godhuu deema waan akkanaan siif godhuu deema ani sii tanaaf dadhabee hin jira biyya ormaa keessaan jiran yeroo lama na fuusif yeroo lama sitti lama taate maaliif nyaachisan lolli kana saara kunni guyyaa dharroobaa jira natti qoostamoo ati maali qoosaan hin jiru yeroo takka illee nagaan taa'uu barbaaddu ana mana gaya ta'eetiin jira bar ati maal sollaachise ma kijiba sobduudhati arsii qashtii bareedduu aywa kijiba keeti kun maarree bareedduu way maaliif kijiba kee jetti dhuftee agaruuf ta'e isaa yeroo daa'ima san fiddeeti asii siin fuusisa tami daa'ima waan akkanaati maali daa'imni maal duba nama gurguddaa fuudhuu feetaati maal nama gurguddaa mati daa'ima fuudhe namni ma fuudhe nama qaqaccee ilaalee fuudha malee dulloota walitti qabachuu maa faayidaa qabare atimma amma dulloota manaa walitti qabatee daftee dulloomtaa na qoosu jirta nama takka nama naa gadii fuudhuu qabde malee nama naa oliitii jala deemuu maa faayidaa qaba ijoollee qaqaccee atiitu fideen silaan ana fuusisa anaa si fuusisa atiitu fideen naaf kenna jechuudha maali yaani daawwattoota hordoftoota keenya dhugaadha wanni kana ni amantan isin ni amana daawwattoonni hordoftoonni dhibbarraa dhibbatti amanan yaani amanuu baatanis hojiin hin agarsiisare muj jechaanii miti hojjedhee waan kan hojiidhaan isin agarsiisanii maal taateet waa hundaaf mijii hojii haasoo inni waa hundaa waliif gallee jiranaaf isiin mixiyyoon akka jettu duraanuu si jaallachuu turte isatti na agartee na jaalatte ani maali gaatee waan sin beeku namni hedduu si beeka lawaate kun nama miidiyaarra dalagu eessan na beekaa namni kun jechuu hin dandeessu ani jaala dhufaa jechuu dandeessa malee namni nan jaalatu abbaan fadha jechuu hin danda'u kanaafuu mixiyyoo waa hunda wajji haasee irraa fixeetiin jira toora isaanii irratti dhiisi ta'isii immoo irraa fixeetiin jira waa hundaa'u Malee atuuni sobdachuu gubbaan sobduudhaati. Ati sobduu. Maafi soba Anas yamana. Saayikiloojiin kiyya kamii yaada gos? Bari namaniin siin agarsiisaan siin jebaramaa dhufu jirti.
Dhufu jirti. Waa yaamee dhufu jirti. Mana kana fidin. Mana kan dhibbarraa dhibba dhufti maal? Mana kana. Namni ijoollee xixiqqishoo fuudharaa yoo fuudhe. Anki jibban nan ta'u mana kana fidin sitti men. Soba kee dadhabee sitti kijibaan. Soba kee dadhabeetiin jiran. Ati arra fuudhi jettee boru. Muka fudhattee nama deemu barbaada. Ani dhiiseetiin jira. Mukaas fudhadhee waa hunda godhee wanni ni sanirraa milkaa'ee akka hin jirtu. Maraatuun gootanii amma siif poosisa. Dhaggeeffadhu sobni ati sobdu kuni tabba nan baasu. Mee gattaa hiika ammas wanni ni haasu. Eessa deemta biyyoon dhufu jirti gattaa himee? Biyyoon dhufu jirti. Laaltee yoo siin taanes. Fuudhu beekaa fuudhi gaafummaan fuudhu. Yoo dhugumaan na fuusisuu barbaadde. Arra yoo na fuusifte boru kana jalaa ariitu hin beekan. Ani maafin si jalaa ariiga? Akkamitti si jalaa ariiga? Amala keetiin si beekan. Maafin si jalaa ariigan? Amalli kee amala joobiraati. Maal joobiraan kun? Arra yoo na fuusiftee boru akka ariitu si beekan. Fakkeenyaaf ani maalumaatu fudhattu na galcheen. Ani maafin si jalaa ariiga? Maalumaatu fuudha sanitti na galcheen. Ijoollee ni qaba. Haadha manaa ni qaba. Ati dammi afur dhalu mee deemteetuma dhalu mun barbaadu duree maal barbaada al taree fuudhan fedhe maal qalbii takka maal ilmaan keetii warra keessa taa'u jirta. Maaltu qola jedha? Ija baaste. Maal ija baaste? Takka hidhaa deemeen hidhaa si baasa takka nama raachitee mana keessa ani maali? Fuudhuudhaaf anaa nama fuudhuudhaaf deemu. Akkam baru yeroo deemte taree fuudhu baate. Mataa Sumayyaa qofa kan namni nama fuudhu ta'e. Mataa Sumayyaa qofa namni Sumayyaa qofa. Hayyee. Sumayyaa achitti eenyu kan nama fuudhu ta'e. Magaalaa sana guutuutti akka sirraa haftee jirtu baratte akka sirraa haftee jirtu. Amaartitti maxaafa qabdu biratti galtee kasaaraa meeqanuu naquu geessi. Jaalalaafin achi dhaqeen. Lakki nyaata san jaalalaadha. Isiin jaalatu nyaata jaalatu. Nyaata san jaalatti isiin jaalanne isii maxaafa jaalatti. Dhaggeeffadhu. Amma dubbii natti hin guddisinan. Anamma ni deema. Dubbii as gadillee hin baatu mana kanaa illee harta kallee deemtu. Dirqamaan na fuusifte. Dirqamaan itti fuusisee. Jaalattee fuutaaree sila. Dirqamaan abbaan kiyyaa fi haati kiyyaayyuu dirqamaan na fuusisan. Siif galee? Bara waa yaadhaa fi abbaa keetii haasootu jiru haadha abbaa kee keessa bilzaman dura baate barate. Biyya Arabaa biyya baqaa keessattuu Yaman keessatti lama si fuusisan ati na ajjeesuu barbaadde. Yaadee ati fuudhuu na jiraachisuu barbaadde. Ati immoo fuudhuun feetu deemtee madaalaa isaa jala zuuruu feetu. Zooroo maal feetaree maal jala deddeemuu feetaree. Maali itti godha fuudhan? Maal jala deddeemtaree fuudhuu waan feene. Eenyu jala? Dhalaantu takka. Sumeeyyaa Yamanii miti. Hati jalatti deemtu Sumeeyyaa miti. Jechuun namni yeroo tokko ni dogoggora. Erga dogoggora immoo dogoggora sun deebuu qabu. Deebuu qaba. Hariifa kophee sibiilaa. Dogoggora tokkos hin jiru. Akkuma jaalattee jala deemuu jirtutti jaalattee waliin nu bulchita akka lallaafaa nyaatti gurgurutti. Waliin nu bulchita? Akkana fuutaraa akkanatti. Akkuma tura hootu jedha eessatti deemta. Eessatti deemtaa mee gattaa ka hootu biyyoon dhufu jirti gattaa. Dhufu jirti. Ammaa takka jaallatti isa karaddaa takka baasiyyaa isa karaddaa gattaa hootu. Gadhiisime uffata nan qabin. Jalaa gattaa. Gadhiisi uffata nan qabin. Gattaa isi jira harka. Waan hin taane hin haasa'in. Maal waan hin taane gattaa mee? Ani tokko farratti abbaa ijoollee sadii hiiti. Haadha manaa ni qaba. Ammati mucattii daa'ima xiqqoo tana fiddee maal godhuu feesisitti? Mushi abbaa ijoollee sadiitiisi abbaan ilmaan 13tu ni fuudha. Hajjiin aseeteen kan yeroo hunda dhaluma jala deemeetu dhalaatiin fuudha. Ati hajjiinu si jala baratana fakkaatti barate dhoosee jala deemtu malee ati hajjiinu sirraa baratee barate. Ati mana gaati wayi miskiina. Kanaafuu mee ammaan taataadhaati. Haadha banaa mee maal godhuudhaaf miicoo kan fiddee mata. Si foosisuu fidee ajjeeban. Ati manni sobdamoo hin sobdu. Namni dhalaa gurguddoon fuudhu. Dhalaa xixiqqoo fuudha. Xiqqoo fuudhanii beekaa. Dhalaa gurguddoo magaalaa kana baratte hin fuudhu namni. Yoo fuudhe namatti xiqqaa fuudha laa. Nama si bulchu xiqqaa akka fuudhanis ni beekaa. Nama ifi bulchitu fuudha. Xixiqqoo fuudhu ni beekaa. Yoo guddoo feetes siif hin fite. Dhagee. Xixiqqoo fuudhu. Guddoo feetes. Qabi fankee. Yaa isaan siif hin fite. Xixiqqoo fuudhu ni hin fedha. Ni hin jaalladha. Garuu biyya kanatti biyya hojiin dhabamee namni harka nama jala qabu kanatti yeroo siin fuusisa jettee miqatti daa'ima tana fiddee asiin teessu hin qaaloftooti. Ammaa fi gaafni Sumayyaa sun bara amma tokkoo miti. Bara Sumayyaa nama taa'uun ganyi bari hin gaddaa bara. Tokkoo miti. Maaltu fide? Hoggaa maaltu ga'ee miti bari amma. Maali hoggaan kunoo? Tokkoo miti amma. Hin gadda Sumayyaan kan dhufte. Waggaa guutameera. Feetu hoggaa geessu. Feetu hoggaa shanaa geessu. Feetu jahaa geessu. Ani nannaqu. Ani si fuusiseetuma. Naamusa hojii taa'u. Dirqamaan na fuusifta? Dirqamaan jaalattee fuudhaaree silaa.
Dirqama nama sun. Eewwa dirqamaan si fuutu sirrii Maaliif? jaalattee fuuta. Maaliifi mana sigachuu barbaadareen Manatti. usoo Mana deddeebi'uu hin kana beeku. ilaala kan miilli jalaa si ol qallate akkamitti godhan sitti buura waggaa torbaan takka keessa karaa kanas keessaa kutaa maalitti hin beekan. Ana jala qallate. Waa qottee Mee isaanii kan. eeggatti bangan takka keessa amma eegga jaaraa eegalte koo akkana taate. Zaaraa san waa takka naaf ishee walitti hin qabu. Maal Zaaraa hin chaloo. qabne. Ani torbaan takka waggaa akkana taate. Kuno eegalte ijaaratti baanan ganaa mana kanaas kophaa ilmaan kophaa yaadda. Dhalaa kophaa ala yaadda. Haftaate. Ati. Akkasirra. Zaara. Maali zaaraan tun? Akkasirra takka fuutee naamusaan mana Waa kana keessa namitti sanitti ziin natti jettee mana kana keessa yoo ta'e Waa'ee irratti namitti wayyaa. ammaan tanaa sun tuna natti naasanii. Eessitti naasoo bara ammas dhiisnee jira. Kataaf zabxarri siinii cufama. Yoo ati biyyoo tana fuute zabxarra zaara ammaa booda hin banuu. Yoom coom fuune yoo? Yoo biyyoon fuune mu. Yoo fuune deemtee zaara bira galtaree. Deemtee zaara bira galtaree qarqara mana kanaan baatu. Maal haasa'u keessatti? Yoo fuune deemtee zaara ta'e bira galtaree fuunaan fuutee manuma kana hojii teessaa. Maal jechuu yaaddeeti? Maal akkam godhuu yaaddeeti? Maaliif? Akkamiin godhu? Zaara maal? Maal zaara nama haa? Maal isin? Nama ree zaara? An zaara isitti hin fuudhe. Hin fuuneemi? Haala sammas hin fuutisa jeeban. Yoon hin fuune yoo? Ni fuuta ree maal jaalattee fuuta? Rakkoo fudhate na jira? Rakkoo fuudhaati jiraate rakkuma fuudhaati meeqanaaf itti wajjin rubarmee duusoo deemtu. Haftaate akka cilee ta'u deemtama osoo yaadduuti. Meeqaan fuudhan meeqaan dhala dooraa godhattaa meeqa dooraatti mana kanatti ol guuraayyee kan barbaadde. Waliin fuudhin siin hin juubaran. Sumaaf hin fidala. Akkas taanaan taniin barbaade anaa barbaadatee fuudha. Makaraan maati barbaadatee fuudhe aansii barbaade. Namni barsiisaa jaartii yookaan nama barbaadaa akka nama barbaadanii beektaati. Ati ilaal dhamaadha malee duraanuu yookaan bakar baasaa siin juba dhugaan seetoti. Bakar baasaa dhugaa sanii barate bakar banaa. Siif immoo jaartiin hoggaa jaarsa buusisuu deemtu ni beektaa? Ta'isii gadi ammaa ta'e fokkottuu ammaa ta'e ishee guddoo san fiddee siin fuusisaa jettiin jaarsaan. Ani hoo ta dhugaatiin si fuusisu waan hin fedha waan si jaaladhu tanarra bareedduu tanarra xiqqishoodha si ilaalee siiti deemu. Nagaatti. Asirra jaartii kasii sanii ta'u miila kabaallaa asii fiddu sanii bareeda nagaatti hin jiru qarqara mana kanaa gadi hin beekin. Nagaatti. Amma mee kottu ol gargalme kottu ol deebi. Maal wanta barbaadu? Ol deebi mee kottu. Maal fedha caaltu maal hin fedhan kottu ol deebi. Maal wanta fedha maal? Maal ta'u? Ol deebi mee gattaa'e. Maal ta'u? Haasoo mana haasoo qabuufi Ani ijoollee tanaan barsiifadhee akka namaa godhuu barbaadan. Akka namaa ijoollee. Ijoollee tana barsiiseetiin akka namaa godhuu barbaadan. Ijoollee. Biyya kana keessa biyya kana dadhabeen jira biyyattiin galuu barbaadan. Ati bar ni galee biyyatti galuu. Biyyattis galuu barbaadan biyya alaatiin deemuu barbaadan. Feetu ala deemi feetu biyya gali. Jaartiin teellaanuu shaantaa feeti akka feete fuutee kara feete hin deemtare waliin gararee biyyatti maal? Ati yoo isaan si gaa? Walumaan yaana kan hundinuu maal? Isaan si kan maal? Walumaan yaana jaartee fudhattee ilmaan kasii fudhattee amma akkanatti ilmaan guddifachuutu jirte mere yoo fuutee naamusa keetiin jaartii ta'anii sanaas teessi ani waan takkaan natti himin. Waan natti himin waan keen fadhoon amma haasoo kiyya duraan irraa fuudhi haasoo kiyya gaafa qeebalamee ani natti haasoita. Waan asiin jechuun jiruu dhagooti jirtu. Maal haasawita? Maal wanni taasistu maal? Wanni na haasawaa jiru. Aruuzaas akka ajaa'ibaatti si godhe takka. Aruuza maallaa goota? Mee maallaa Ati maallaqa maal? Maallaqa dadhawanne finne. Maaltu sin agati maallaqa anaas fuusu. Maallaqa dadhawanne finne Anaas fuusu sabar. Nuti fuudhuma yaanna. Fuudhuma yaannee maal jaannare? Bara dhufaa darba. Deemneeti maxaa marra namaa deemaa ooluu yaatu dadhabeen. Asii maxaama kan maxaafni magaalaa saraa tokko siraana fuuta akka jiru. Badala akkasiirra fuudhee walumaan mana tattaa'u waan maxaamarraa iyyaanuuf waan abbaa namaa haakimatti iyyaanuuf hidhatti iyyaanu sana. Miidhaa abbaan sumayyaan irratti raawwatee kana caala. Miidhaa gubbaan naan dabaleen. Miidhaa namittiin sirratti raawwattee ani miidhaa gubbaan naan dabaleen. Maal miidhaa maaltu fidaree kan amma fuudhuuf deemta? Abbaan isiitis sanuma. Haati isiitis sanuma. Haati isii nama nagayaati. Haati isii nama Yoo ati nagaa taate abbaan nama badaa ta'uu danda'a. Yoo abbaan nama nagaa taate ati takka ayyaatti abbala waan takka hin qaban namni. Dhaggeeffadhu yoo dhugaa taate daa'ima sanatti hin taphatiniiti akkasuma dhiisi. Yeroo isiin dhufte na didee jira irraa deebi'i. Leesiin jaan makanaanummaan dhahay. Dhagee badaa takka misiru kubaa. Achi wanni hafe hin jiru naa. Nagaatti deebi'i. Ayee udaa sana gadi hin beekaa. Mana kana gabbaanaan asi deebuun hin jiru ayyee takkitii tana muradhuu deemu. Yaaduu akka nu gurguratu ni gartanii duraanillee ni beektanii maaliif akka godhachuu jiru ni beektanii isin saadaan natti taphachuu jirti na laalu jirti
darnu mana ariitii wanni duraan godhu jiru hundi dhugaadha kijiba kiyyana kashaftii jeeti akkana godhatu jira malee yaaddoon abadan dhalummaan takka mana kana dhuftee ta duraanii tuun beeytanii hin faruun isarraan baatu hataraan godhu jirti jeeti ani fuudhuma fadhu mijiyyoo galchii kun hunda kijibaa beekadha silaawo kaisa namaa ka arku rabbi qofaan namni kaisa namaa een arku hubbuma arka garuutu silaa namni ka daawutii ta'ee kaisatti ifilaalanii yoomumuu fitti naakottu jira. Maaliif anaatu isa beekaa miti namni anarra isatti itti dhiyaatee beeku tokko hin jiru. Silaa amma miyyoo sana dhufte ifimuu ka'ee kutaani beekadhu ammoo ani hin fadhu ani maarro dilleechi jiru kun hundi kijiba. Hin fadhu yaaddoo tana dhugummaa onsa hina waan takka wanni dhugaa isa hin jiru amma miciyyoon tan dhuftee wal arkanii hin fadhu mee haajuu mee sumaan laala hin fadhu haajuu mee isitu amma saada fatanaa godhu jira jeeti ani waan takka fatanaa isa godhutti wama hundaafu ani yaaddollee maallaqa hin gaafadhu waan takka illee hin gaafadhu akkumaan tetee bikkaan fadhee fuudhee isa dura deemee isa fuusisa namni takka miciyyoo xiqqoo tana yaaddoo fiddee saadaa inni kijibdii nama eebjala bulchituu barbaaddii taraa fi fiddee fi koomenti kanaatis hin barreessina waan babbareedduu barreessaa malee waa'ee kanaatis firaadhiisaadha kuni rakkoo hin qabu dhuguma sanittu namni tokko yoo eeganii fuudhee maqaa itti fuudhuu miti fuudhan wama bareedduu fuudhuu bareedaadha miciyyoon nama xiqqaadha ni guddatti maal qaba kun ani waan isitti hinaafee yaaddoon sumeyyaallee ni jaalataa warra isaaniitii fi innillee waliif hin galan maaliif dhalaa takka eega fuuteef warri isaanii warri nagayaa taate wajjin bulta ammallee sumeyyaan nama naafisa adda diiguu deemu tokko malee nama naafisa heerumtee naafi isii wajji jiraachuu deemuu miti naafi yaaddoo adda diigdee kophaatti feeti ammallee warra isaaniitiif yaaddoo waliif hin galanii tanaaf sana wal dhabanii hereen qooda rabbii malee hin taatu hafanii jiranii isaanii ammoo tunillee sumeeyyaarra bareedduudha xiqqoodha ni guddatti rakkoon hin qabu kun nufaana turaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagayaan naa turaa oromootii qaalii fi